promotionidha. Beeksisa godhadhu nama baay'ee si jaalata, nama baay'ee si hordofa, nama baay'ee si beeka, nama baay'eetu jireenya kee beeka, nama baay'eetu akka ati guddattu barbaada, nama baay'eetu akka ati jijjiiramtu barbaada. Anaanuu cimmirii abdiinuu cimmirii kana waan ta'eef ati fokasiin kan kee guyyaan kan kee guyyaa muraasa guyyaa qubaallaa kaamu takkaa lama ati nama dalagaatti boru deemee akka deemen dalagaa eegalu fokas ummata Oromoo sababallaa isin jaaladha nafaana turtanii na kabajaa isin kabajaa ani mucayyoon teessan dalagaa akkana haalummaan wayii naa mijaa'ee carraadhaan dalagaa akkana eegaladhe dalagaa kanarratti koottaa narraa fayyadama anas na guddisaa na jajjabeessaa waliin guddannaa waliin jajjabaannaa an yoo gadhaabadhe nama gadhaabuu danda'a obboleettii tiyya karaa irra kuftee anatu kaasuu danda'a ana na bira dhaabadhaatii waan na anfidu narraa fayyadamaa jettaan kadhataan jirtu atam akka nama kamuu dalagaa jirta akka shamara kamuu dalagaa jirta waan akkanaa dalagaa jira waan akkanaa gaafa guyyaa akkanaa irraa ni eegalaa Dubaay warri jirtan warri bakka biraatti barbaadan warri Bahreeni barbaadan warri Dubaay barbaadan waan akkanaa koottaa narraa fayyadamaa kanatti deemartu mana madaamii miti beeksisa kana godhadhu sii galee Singara kan warri inni jirra sirraa fayyadamna warri sirraa fayyadaman namni si jaalatu nama baay'eedha ati sistema jijjiiramaa keessa seeni harka nama eeggattu hin ta'ini nama harka sirraa eeggatan ta'i ijoollee si gadi gargaari nama rakkataa si gadi gargaari nama akka kan kee yookaan kareessa yookaan laayifiin taane keessa jiru jajjabeesi anis kana keessa ture jedhi nama rakkoo keessa ture rakkoodha nama baasa nama si duubaatiif nama rakkoo keessaa nama harkisu ta'i ergaa dabarfadhu namaafis dhaamsa dabarsi sii galee nama jijjiiramaa ta'ii kana dubbadhu qalliinis qallii taphnis taphaa atis jijjiirama nama feetu shamara hin heerumtaa ilmaan argattaa istoorii qabdaa kana waan ta'eef istoorii kan keessan ijoolleen kee firri kan kee namni hundi baruudha qaba waan ta'eef istoorii gaarii lafa kaa'i sii galee kana waan ta'eef waan mooshin godhadhu inshallah sii galee akka nama tokko akka shamara tokko baatee mana madaamii yookaan akkas dalagaa miti dalagaa dhuunfaa nama dhuunfaa waliin walii galtee nama waliin daladdu san waliin bakka guddaa akka geettu abdii qaba kana mastaawoqiyaa godhadhu beeksisa godhadhu okay farma sinja kawaan qaanii itti deebina akkuma sin jedhe san ni yaadatta gaafa Jibuutii jirtu san fikiri itti deebina jaalala itti deebina karoora dursaa mul'ata dursaa rakkoo ati keessa jirtu kana keessa bahuutu dursaa akkuma jenne san baatee fiixee irra jirta karooraaf maali kee dursi jaalalaaf maali itti deebina kana waan ta'eef fokasii kee garas godhi waan uummataan gaattuu jiraatti lubbuyyee dhaamsa dabarfadhu sin jedha nama diqqaa miti nama kanarratti koottaan irraa fayyadama na jajjabeessaa jedhi gara dalagaa kan keeti. Salaam alaikum. Okay. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama yaada qabdaatu goobazidha. Sakhiya gaarii alii nama sinjada. Samara cimtuudha. Baay'ee takka gadatumii duraan dursee zajaan kee jannata. Akkuma itti sanitti achillee dhaabsitee jirta. Achirraa hafe immoo walumaanuu ni jirra waliin laalla wajjii jirra. Inshallah waan kaminuu. Hedduu galatoomi sinjada. Zajaan kee jannata. Waan kaanii uummataan narraa fayyadama anis dalagaa eegalee akka nama kamiyyuu dalagee jijjiiramuu barbaada akka nama kamiyyuu qabachuu barbaada akka nama kamiyyuu makiinaa kaleessa jettu deengadda jettu yoo fokas gootee sammuu qabaatte hin bitata sii galee waan barbaadde ni dandeessa ni goota ati shamara jabduudha miidiyaa sagalee qabda mana namaa keessa ariyamaa dalagaa turte har'a immoo gaafa ofii keetti of baatetti sammuu keetti fayyadamii arraba keetti fayyadamii mallaqa akka itti qabatan bare shamarri yoo qabatte bareeddisii gale ilmi namaa kana waan ta'eef sanirra immoo sabni bal'aan si faana jira si jaalataa koottaan irraa fayyadamaa na jabeessaa gaafa jetteen uummanni sirraa fayyadaman kadhataan jirtu sii galee daratii kee naffaatee akka namni kamuu onlaayiniin dalagatu onlaayiniin daladaatillee kana nuullee nu fayyadda sii galee amma gara Bahareen gara maarii kana qirincaafi sirraa godhannaa obboleettii teetan faana deemartu waliin taatanii jidduu kana lamaanitti buufata import exportii eegaluu dandeenya sii galee walirraa waan asin jirre Dubaay isin ergaa waan Dubaay hin jirre asnu ergaa wal guddisuu dandeenya sii galee ati guddinni kun siif malaa jabaadhu dhaamsa dhaamtuu jiraatte immoo dhaamadhu narraa hin hafina narraa fayyadama akkas jedhi waan dubbattoo jiraate dubbadhu akkan isin jedha. Galatoomii obboleessa kiyya qaalii jechuun dhugaadha.
duraan dursee atullee himteerta waan irra deebi'uu hin qabu. Jajaan fedhannata. Tufaa'uu walumaan laallasee galee. Abshir. Hin kaffaamin hin dabbaramin gaati maa dibbirtii sirraa mul'ata waan san irraa hafe maaltu ofere maa dabbaramta. Maa dabbaramta fikirii si qabe immoo jiddumaamme. Fikirii moo? Fikirii si qabe. Ana moo? Fikirii kanallee qannas meeti anas hin jedhe. Akkasuma yaa? Fikirii qannas. Wallahi fikirii qannas. Wallahi fikiriin keeriin qabu. Arga jettee faata. Fikiriin kirkir gootee nama hambifti. Qaalii kiyyan gootaa amma qaalii kiyyallee godhuu dhiifteerta lubbuyyee. Maaliif jedhe? Fatii. Arafaat Toofiq. Wayyee Fatii Maamad. Qaaliin gootaa qaalii amma godhuu dhiifteerta maali? Fatii rabbiin sodaattaati. Een sodaadha. Rabbiin sodaattaami. Waltee. Waan abdii ilaaltuuf hin jiru waltee. Kasongo yeye. Fatii waltee. Maal godhare? Fatii waltee. Hin jetta maan jetta. Hin jedha baasi takku barraa san baasime baasi waan dheertuu san baasi. Allah nu dhiisaa bannaati haa jiraannu. Bismillaahi. Bilbilli si harkaa jiti. Kami jiraannu? Tufi bilbila san. Lubbuyyee Arafaat Toofi. Cibiisi si godhanii eebbisan. Ooy. Baasi kana qubarraa of dheeraa san. Qaalii kiyya godhuu diddeerta. Wallaahi lubbiyyeen qaalii kiyya godhuu dhiisteertii naan jedha uummanni. Baasi qubarraa dheeraa san. Ngooti lakki. Ngooti akkas hin jedhe naani. Isii namatu as toffosaani. Malee waan an godhi jedheen ngooti. Lubbiyyeen qaruuteedha bara akkasiinii seetanii. Akkas. Kaayachi. Komborsaatoo. Kana bakka. Ayyee. Waltee. Ayyee. Qalbiin na dhaggeeffadhu wayinsiin jechuu barbaada. Okay. Dhaga'amam sagaleen kiyya. Nagaumaa mi? Qalbiin akkana dhaggeeffattu barbaada daqiiqaa lamaan illee booyaadha. Okay. Duraan dursee dhuguma akkuma jedhe sanitti fikiriin gogogaa akka godhee namaan bisaa yeroo kan jijjiiramaatti yoo qabaatte fira qabdu yoo qabaatte namni isa fada. Lammaffaa dubbattee jirta kanaan durallee nama 2,000 irratti anaa fi arafa mucaa kana namni ni jaalattan fuudhuuf minaamin jettan dogongortanii jirtanii. Ani miyyoo tana jajjabeessee sopportu godhee qarqaaree malee jaalala isiin qabu. Akka bileetiiti. Jaalalan qabu jechaan jaalala si jaaladha lubbuyyee jaalalli gama baay'een jirti ishee. Affitadhu. Okay, sorry.
Ani mucaa tana already warri hin jaalattaa fuudhuuf deemtaa jettan dogongortee jirtanii Oromoo. Ani mucaa tana akka obboleettii tiyyaa akka nama obbolummaa hin jiraanne garaa takka keessaa ba'ee isii jaaladha malee jaalala ishee fuulduraaf ni jiraachuu naamin sanii hin qabu jettee turte na fakkaate. Kan sadaffaa immoo maaliin barbaada beektaa? Anillee fadhiinii fi jaalaltee dirqiin taatu. Sagalee asi jaaladheef dhuguma asi jaaladhee faana deemeef haatiin hin jaalanne rakkoo. Anillee kaayyoon kiyya jijjiirama. Kaayyoon manaabeef beekuudha malee ani si jaaladhee tana jaalachuu haatiin hin jaalanne si jaalachuu kiyya xiqqimee naan qabu jechuu sagalee jaalala jechuun itti dhaqqabata yeroo itti taaskidhaan deemte waan ta'eef maaliin sirraa barbaada takka irratti akka adda isa qabu danda'atus anaaf itti rabbiitu waliin nafate malee ilmi namaa walitti hin fuudhu. Maaliin sirraa barbaada dhugaa rabbii dubbachuuf duraan illee anaaf itti waasappii waliin barre miidiyaarra wal barre waan jiru miidiyaa irratti haasoo barbaada waan biraa osoo hin ta'in kun nagarii ta'ee osoo hin ta'in bakka just obbolummaa inni obbolummaa san dhugaa rabbii sanii sirraa barbaada. Yoo ammoo namni beektaa inuma gubbaa keenya namni gubbaa walakka malee keessa goolarru keessa gobbee gadi fageenyaan nama harka rabbi beektaa. Yoo ammoo ni jiraame wanni jiru jiraate akkana jennee keessaan feeste walgonee haasoo dandeenya. Likki roomaana likki akkuma itti san yoo dhugaa haa ta'u keessaa hanqi rabbitu si harka. Namni adeemsa ilaalee dubbii roomaana kana waliin jaalaalee hin jaalataa hin fudhaa jechuus hin danda'u. Beektaa san fedheen keetii onnee dandeessee marfannaan jira. Maasirraa walii beektaa. Namni wal faarseef waliin jaalatu wal jaalatee waliin fuudhu. Sanaaf irratti maal sirraa barbaada gadi fageenyaan bakka. Rakkoo keessatti bal'ina keessatti hidda gadi dadee ani jireenya kiyya fuulduraaf ani bultiifuu sin barbaadu sin fadhu maaliif ka jettoota duraan see yaade erga ati akkasitti ol baatee nama jila sana irra akka dubbatu ta'e bakka jeste anillee karaa jira jijjiiramaaf ni jijjiirama akka nama kamuu rabbiin sababsa dhuseen jaa anaatu riskii isee kannaa riskii rabbiitu naa kanna waan ta'eef namni fayyaa qabu cabsee biroo isee harkatu waan dhabuun qabu. Ani jeste maanis irraa barbaada bakka siris kun nagari obbolummaa tanaan obbolummaa lekki arafaat akkana hin jiraame ati jijjiiramaa sirraa fadhaa. Gaafa ati jijjiiramtee akka nama kammoo walitti argamtee of taatee fakkaattee jiraatti waan jiru hin dandeenyaa ka jettoote jettee haasoo dandeessi. Lekki gaafuma argattee akka nama kammoo faayidootee argamtee mul'attee argattellee anaafati obboleeyyiin ka jettooti dubbachuu dandeessi. Ani ammoo ammatti waa'ee jaalalaa siif hin dhaqqabu arafaat jijjiirama keessatti waan keessatti ejjennoo jijjiirama dalagaa ta'uu qabaa ka jettooti illee ni danda'a. Sagalee ja'affaarratti maal sirraa barbaada beektaa namni tokko dhuguma ani wallaahi dhugaa rabbii dubbachuuf boodaa guddoo maaliif waan takka waan ilmi namaaf ta'urraa hammeenya sirraa himadullee hin qabu san gubbaan akkas jechuun keessan hedduu hamilee kiyyanatu ka beektaa sila hangam bakka san galmaan ijoolleen eeguu qabda beektaa yoo na jaalachuu baattillee gaafa akkasitti jaalallee qabaa jaalallee waggaa shan wajji jiraanne qabaa jettee gisee dubbatu san xiqqashallee miira kiyyaafillee naannee ni beekta. Siin jenne yoo manni yoo fiidee guli jiru buyyee. Na dhega yaa fixaddu siris kun nagarii waan garaa kiyya keessa jiru sittaatoo jira. So waan ta'eef haa jennu xiqqashallee hangumaan bikka Dubaay shan dhaquu kan hin eegin bikkaan jedhee yaadamuraa dhaqee bakkaan gosuun hin eegin. Ani akkas jechuun akkasitti ol baatee dubbachuun keessan ana caalaa Oromoo hunda mataatu qasee galee haa ta'u jechuun jaalalti gama tokko rakkoodha. Lekki arafaat kan akka ta'e faayidootee guddattee leellistee mul'attee jijjiirama mataa keetii dalagaa mataa keetii uummatti. Jiddumaan lubbuyyee ani hanga har'aa abdiin sitti kennee jiru jidduun ta'a. Dubbattee yeroo ishee kanaanis akka nama takka lekki arafaat of taatee gaafii fakkaattee jiraattee jisti waan jiru keessaan peste walgunii haasoo dandeenyoo jette. Ani caalchisee maafii si jaalladha beektaafati. Duruu irratti qaalee fayyagoota na kabaja waan barbaadde bakka sirraan dhabu nama akkanaa kana beektaa maaf na jaalattee maaf nama sana jaalattee yeroo namni naan jaalatti dhageema.
waan ilmi namaa namaaf toorraa waan naan tani qabu. Garuu waan hin jiraame hedduu natti dhagahama. Gizee fi asumatti obboleeyyiin naan jette gizee fi asumatti anaaf yaati. Pilis an si ariifachiisu garuu waan biraa sun ta'e ani akkamii fala beektaa obbolummaa naan sitti obbolummaa kiyya hidda kiyya gajjabeeffadhe. Gadda keetittis gammachuu keetittis dhagaa keetittis harka keetittis ifaana sannafee si wajjin jiraachuu fadha. Sagalee laki akkana arfaat itti bahi dura faayidaa jijjiiran ifakkaat iftee warraarra sappoorti si godhee si cinaa dhaabbatee si qarqaare kana cinaa dhaabbattee qaqqaattee leelistee mul'attu fadheettus san mirga keeti. Laki akkanumatti dhuguma wanni ati sanii sirrii nuguun akkanatti ilmarra wii dubbii tabbaa fakkaataa jette beektaa Oromoon jecha guyyaa san jette allattillee gisee ilaaluu jibbasatii waan qabdu natti fakkaanne beektaa. Araboo takka dubbadhuu re? Takka dubbadhuu? Waa'ee mooraalis jammara hanga ammaas mooraalii makan kee eegee guyyuma takka afaan bahee jecha ittiin nama soban sitti dubbadheen beekuu si jajjabeessuun kiyya si wajjin taphachuun kiyya si wajjin yeroo dabarsuun kiyya already anis nama dalagaa walii gaffi fiiguu waan baay'een biyya ormaatti osoo nu jiru yeroo kiyya si faana akkas gochuun kiyya si jajjabeessuuf yookaaniif mooraalii kan keessi eeguuf isa lammaffaa amma irraa kalee akkana naan jettee jettu kana afaan kiyya bahee guyya takka anis yaada ati yaadde kana yaadeen jira deebii osoo isii bakkaan hin gahin galma isii yaaduuf saniyyuu hin gahin waan tokko ittiin dubbadhu kan jedhu hanga ammaa akkanaan siin haasaa si tabsiisaa si waliin si jajjabeessaa si faana jira anas miti ammas kan afaan kiyya dubbatee akkas bahee akkana isiin akkana ani nama jaaladhu qaba annaa isin jaaladhu jedhee waan akkasitti onnee kan keessi cabsullee sittiin dubbannee si dubbachuu siin barbaanne ilma namaa immoo jalaa hin baatu ilmi namaa immoo waan baay'ee si fidaa anammoo na beekanii gadi fageessee namni na hubatu yoo jiraate sirriin na beekaa akka maaliif si jajjabeessu maaliif sappoortii godhu maaliif si faana dhaabadhus namni baay'een fookasii godhu yoo jiraate na beekaa nama jaanjaha muraasa parsantii muraasa yoo ta'e malee namni baay'een guyya takka guyya lama si ilaalee si madaalee si beekaa ani immoo jecha hamilee sitti horu sin fuudhaa jaalallee tiyya haadha manaa tiyya waan jedhee si jajjabeessee deebi'ee immoo onni kan kee cabsu waan godhe hin qabu hanga har'aatti siigalee gaafa si baree gaafa si dhufu san irraa siigalee gaafa ati jaalala akkas jetturraa mee kan jaalalaa itti deebinaa sa'aan kan jaalalaatii miti ati nama jaalachuuf bakka itti jaalatan jiru miti jaalalli iddoo hin filattu garuu iddoon kun siif hin malu gaafa jijjiiramtee bakka yaadde geettee waan namni harka qabatu qabattee qabeenya namni harka qabatu qabattee uffata namni uffatu uffattee nama gaarii taatee nama kamiinuu wal qixxooftee gaafa jette waa'ee jaalalaa itti deebinaa amma kan dursu waa'ee kana osoo hin taane amma sa'aatiin isaa ammaan yeroo haasaaru kanattis hin geenne siigalee amma miti sa'aatiin isaa sa'aatiin haasofnu sa'aatii biraati sa'aatii sanitti haasofna kan jaalalaa nuuf haa taa'u atuu qabeenya godhattee gaafa argatte anuu sitti deebi'aa si haasofsiisa waliin haasofna waliin taphannaa namni zamana kanaa waa qabaatu malee maatiin kan keetus hin jaalatu maatiin kan keetus hin fedhu yeroon ka jijjiira maatii sana booda haasofnaa mee iddoo jirtu kanaa baata mee finfinnee ol dhuftaa mee biyya kana jijjiirtaa mee dalagaa ilmi namaa dalagu dalagattaa achi baatii achi booda ni haasofnaa ni taphannaa waniin ani isin jedheef dhimma mataa kiyyaa qaba dhimma dhuunfaa kiyyaa fi saayikoo mataa kiyyaa waan hime qaba siigalee akka nama tokkootti waan mataa kiyyoof amansiise waan qabuuf namaan osoo mari'anne waan kana kan godhuuf siigalee warroonni na bira dhaabatanii na gargaaranii sappoortis godhanis hin jiranii haa galatoomanii guyyaa galateeffadhus ni jira akkasumas waan danda'uunanis warri kuwwanis warroonni na bira dhaabatan namoonni galata deebisuuf barbaadu ni jiranii kana hunda kaniin ofi amansiisee assaayimentii kan ofi kenneef dhimma mataa kiyyaa qaba ammas dubbachuudhaaf sa'aatiin nan geenne siigalee yeroo amma itti dubbadhullee miti ammas yeroo na barbaachisa ammas karaarra jira karaan imalli kiyyaa fi yaanni kiyya naaf hin guunne kana waan ta'eef yeroon ani dubbadhu sa'a kanaa miti ati immoo wanni na jalaa akkuma atuu jette na jalaa barraaqxuuf hin jiru sa'aatiin kun sa'aatii waa wayii walitti dubbannee wal jala murruu miti siigalee atillee naa taphadhu naa taznaanna'ii fookasii kan kee gara dalagaa godhii waan kaanii akkuma siin jedhe akkuma kalee siin jedhe suuta itti deebina siigalee ati dalagdee dalagaa irra fookas gootee jijjiiramatti seentee nama waa qabatu taatee dalagaa kan keetiin gaafa biizii taate akka kiyyaa kanatti walii gaffi fiiddee gaafa biizii taate xiqqoo guddoodhaan
yeroo sana haasofna anaafati sii galee amma garuu kan ittiin biizii of godhuu qabdu akkuma koo kana dalagaadhaan biizii of gootee akka nama kamuu fiiddee dadhabdee galgala galtee yeroo sanitti teeku wal goona anaafati chiggiriin rakkoon qabu already sa'aatiin anamma itti dubbadhu ammaa miti sii galee amma sifaana taphachuun fedhaa sifaana kolfuun fedhaa si jajjabeessuun fedhaa sifaanuma akka dura dabarsuu fedha sii galee kana waan ta'eef waa'ee dhimma biraa dhiisii fookasii kan kee gara dalagaa fookasii kan kee anammootu akkuma duraa saniin na yaadi sii galee anillee akkuma duraatti si yaada ilmi namaa kana jedhee san jedhee dhiisi ka ilma namaa ati fookasii kee 75 dalagaa irra godhii parsantii 25 naa kenni nafaana taphadhu nafaana haasa'e ani eenyu nu dabarsiisiin haasa akka eenyu tuttuu addaatti si godha waan barbaadu waan danda'uun akka obboleettiif akka waan hundaatti justice bira ta'ee waan baay'een waliin jira kana waan ta'eef sa'aatiin anamma ati akkana ati akkasiisiin jedhu hin geenne ammas qilleensa irra jirta ammas idduma san jirta iddoo sanii wanti tashaashaaleen jiru sii galee imala kan kee hin eegalte malee hin xumurre imala kan kee amma ganaa wixinaarta malee galmaan hin geenne kanaaf wixinee qabatte kanarra jabaadhu anas nan qaanessinii ofis hin saalfachiisinii alaamaa qabaadhu nama baay'ee jaalatamtaa nama baay'ee si beekaa nama baay'ee bakka guddaan si eegaa bakka guddaa namni si eeguuf sangahii fakkeenya nama baay'ee ta'e sii galee gaafati fakkeenya nama baay'ee taate anis nin gammadaa atis nama biraa gargaartaa just namni baay'ee waa walirraa barataa jecha gaafa san ati namaaf barnoota baay'ee taata mana barumsaa nama baay'ee taata sii galee kana waan ta'eef ati jabduudha ati mul'ata nama baay'eeti kanaaf sa'aatiin isaan geenne gashtu kushummee ati amma fookasiin ati naa gootu guyyaan si yafe guyyaa qubaallaa akkama guyyaa 2-3 fiicharii kan kee kan kaleessaa san isa duubatti yaadataa ciniinnataa yeroo waa wahii dhabde san fa'a yaadataa of jajjabeessaa yeroo waa wahii fa'a namarra barbaaddee namni sun fuula si kaase san fa'a yaadataa qabaachuu qabaa harkatti waa qabachuu qabaa yeroo akkanaa tan akkana ta'ee waan akkanaa dhabe yeroo akkana jiru san akkana ta'ee waan ittiin nyaadhu dhabe akkana ta'ee waan ittiin uffadhu dhabe har'a garuu uffachuu hin danda'a eenyu nu gargaaruu hin danda'a jedhi jabaadhuuti fookasii isii kaleessaa san xiiqii godhadhuuti fuuldura kan keetti jajjabaadhu gaafa fuuldura jabaatte ana miti namni kamuu si jaalachuu fi miti already akka ati nama jala deemtutti namni si jala deemee jireenyaaf si barbaada gaafa ati wixinee qabaatte gaafa ati alaamaa qabaatte akkuma kaleessa arafaat maraattuudha arafaat maaliidha siin jedhanii si jibban gaafa ati qabaattee mul'ata qabaatte arafaat haadha qabeenyaati arafaat nama akkanaa qabdi mana akkanaa qabdi makiina akkanaa qabdi jireenya akkanaa qabdi jedhee si barbaada namni zamana kana sii galee kana waan ta'eef ofirrumaan kaasee si hima wanni qabachuu gahu hin jiru sa'aatii kanatti kana waan ta'eef sirraa kan eeggamu itti dhaqqabnaa waliin jirraa hamilee keessa hin cabsine sirraa hin fagaanne fookasiin kan kee gammachuudhaan gara jijjiiramaatti qalbii kee deebisuudha arafaatootii jedha geessee ati immoo jabduu intalaatii haadha tooti shamara already obboleettii kootii haadha kootii shamara jechaa waa hunda haadha manaa keenya just fakkeenya shamara kanaa waan taateef shamara hamilee itti hortee kan si gadiitu jajjabeessuu qabda kan akka keetiitu sappoorti godhuu qabda kana waan ta'eef sa'aatii miti sa'aatiin ati qabdu amma sa'aatii fookasiiti sa'aatii jijjiiramaati kanaaf waan hafesan waan jedhanii akkana jedhanii akkas jedhanii namaa dhiisiiti jettee baay'ee qabdaa xiiqii baay'ee qabdaa jabaadhu fookasii kee irratti agarsiisaa fi beeksisa godhadhu siin jedha obboleettii teetis kan bira deemuuf taatu wal jabeessaa si jabeessitii sappoorti wal gootanii nu iyyuu asitti nu dalaysiisuu qabda sii galee ati amma jabaattee nama jabduu nama baay'ee si jaalata nama baay'ee si beekaa ispoortii nama dalagu hin danda'a jedhi achirraa miidiyaa kanaan dhuunfadhuuti nu dalaysiisinullee waliin dalayna waliin guddanna okay ati jabduudha ati nama hin kolfi